Yooyyaa nageenya waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota masii yuutuubii annagaa gooti waaqayyoof galannaa ta'u har'a gaaffiif deebii macaafa qulqulluu qabadhee fuula keessanitti dhiyaadhatan jira. Kana booda yoo eeyyama waaqayyoo ta'ee ta'u jiraanne torbee keessa guyyaa tokko bifa kanaan qopheessee isiniif nan dhiyeessa. Dubbii sagalee waaqayyoo ammam akka dubbifachaa jirtan ammam yaadatti qabachaa akka jirtan madaalliidhaaf isiniif ta'a waan ta'eef iyyuu amma dhuma viidiyoo kanatti na waliin turaan affeerraa kooti. Akkasuma gaaffiin keenya har'aa kakuu moofaa keessaa gaaffiif deebii macaafa qulqulluu filadhuu jedha. Filannoodha. Tole gaaffii tokkoffaa. Waaqayyo Yoonaasin magaalaa kamitti erge? Waaqayyo Yoonaasin magaalaa kamitti erge? A. Damasqoo, B. Tarshish, C. Nanawwee, D. Galiilaa. Deebii sirriin Nanawweedha. Caadha. Waaqayyo Yoonaasin gara Nanawweetti erge. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haga lamaatti argachuuti dandeessu jechuudha. Tole gaaffii lammaffaa. Maqaan mucaa durbaa Yaaqoob eenyudha? Maqaan mucaa durbaa Yaaqoob eenyudha? A. Raahel, B. Maaraa, C. Diinaa, D. Liyaa. Deebii sirriin Diinaadha. Caadha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa tokkorraa in argattuun isiniin jedha. Tole gaaffii sadaffaarra geenye jirra. Gaaffii sadaffaani mootiin Daawit Israa'el irratti waggaa meeqa bulche? Mootiin Daawit Israa'el irratti waggaa meeqa bulche? A. Waggaa 7, B. Waggaa 38, C. Waggaa 40, D. Waggaa 15. Deebii sirriin Caadha. Waggaa 40 bulche. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa argachuutii hin dandeessu. Mootota isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 jechuudha. Tole gaaffii arfaffaarra geenye jirra. Gaaffiin arfaffaanii Nohi badinsa bishaanii booddee waggaa meeqa jiraate? Nohi badinsa bishaanii booddee waggaa meeqa jiraate? A. Waggaa 123, B. Waggaa 150, C. Waggaa 350, D. Waggaa 334. Deebii sirriin Caadha. Waggaa 350 jiraate Nohi badinsa bishaanii booddee. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irraa argachuuti dandeessu. Tole gaaffii shanaffaarra geenyetu jirra. Haati manaa Haamaa maqaan ishee eenyudha? A. Hannaa, B. Asteer, C. Zosaaraa, D. Sooraa. Deebii sirriin Caadha. Zosaaraa. Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa argachuuti dandeessu. Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa argachuu dandeessu. Tole gaaffii keenya ja'affaarra geenyetu kan nuti jirru. Yisihaaq yeroo dhalatu Abrahaam umuriin isaa meeqa ture? Yisihaaq yeroo dhalatu Abrahaam umuriin isaa meeqa ture? A. Waggaa 50, B. Waggaa 120, C. Waggaa 100, D. Waggaa 70. Tole deebii sirriin Caadha. Waggaa 100. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irraa argachuuti dandeessu. Tole kaamarree gaaffii keenya torbaffaarra kan nuti geenyetu jirru. Yeroo Museen du'ee sabni Israa'el guyyaa meeqa boo'aniif? Yeroo Museen du'e sabni Israa'el
guyyaa meeqa boo'aniif? A guyyaa 30, B guyyaa 20, C guyyaa 40, D guyyaa 50. Tole deebiin inni sirriin Aadha. Guyyaa 30 boo'anii fi macaafa keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 8 irraa argachuutii hin dandeenya. Yeroo Museen du'etti sabni Israa'el guyyaa 30 akka boo'aniif macaafa keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 8 irraa hin argannan isiniin jedha. Tole gaaffi keenya 8ffaarra geenyetu kan nuti jirru. Gaaffi 8ffaanii abboommii kurnan keessaa inni sadaffaan maal jedha? Abboommii kurnan keessaa inni sadaffaan maal jedha? A hin hatiin, B sobaan dhugaa hin ba'in, C guyyaa sanbataa kabaji. Deebiin sirriin C'dha. Guyyaa sanbataa kabaji kan jedhu yookaan guyyaa sanbataa ulfeessi kan jedhu jechuudha. Tole macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 irraa waa'ee seerotan kurnanii in arganna. Ba'uu boqonnaa 20 dubbifadhaan isiniin jedha. Tole gaaffii keenya 9ffaarra geenyetu kan nuti jirru. Gaaffii 9ffaanii mana Fari'oonitti Museef afaan ta'ee kan haasa'e eenyudha? Mana Fari'oon keessatti Museef afaan ta'ee kan haasa'e eenyudha? A Yetroo, B Iyyaasuu, C Aaroon. Deebii sirriin C'dha. Mana Fari'oonitti Museef afaan ta'ee kan haasa'e obboleessuma isaa Aaroon jechuudha. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraa in argattu. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbifadhaan isiniin jedha. Tole gaaffi keenya 9ffaarra geenyeeti kan nuti jirru. Ilmi Yoosef inni jalqabaa maqaan isaa eenyudha? Ilmi Yoosef inni jalqabaa maqaan isaa eenyudha? A Aamaa, B Minaasee, C Efreem. Deebii sirriin Minaaseedha. Ilmi Yoosef inni jalqabaa inni hangafni Minaaseedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 17 irraa argachuutii dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 17 irraa ilmi Yoosef inni jalqabaa Minaasee ta'uusaa hin argattu jechuudha. Tole gaaffii 11ffaarra geenye jirra. Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaaseef eenyudha? Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaaseef eenyudha? A Esaawun, B Laabaa, C Israa'el. Deebii sirriin C'dha. Israa'el. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irraa argachuutii dandeessu. Ati kana booda Yaaqoob hin jedhamtu, Israa'el jedhamta malee. Guyyaa yerootti jedheen Waaqayyo jechuudha. Maqaa haaraa mogga'eef seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irraa argattu jechuudha. Tole gaaffii keenya 12ffaarra jirra. Bineensota hundumaaf maqaa kan moggaase eenyudha? Gaaffii keenya 12ffaa. Bineensota hundumaaf maqaa kan moggaase eenyudha? A Waaqayyo, B Abrahaam, C Addaam. Deebiin keenya sirriinii C Addaamidha. Bineensota hundumaaf maqaa kan moggaase Addaamidha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa argachuutii dandeessu. Bineensota hundumaaf eenyu maqaa akka moggaase jechuudha. Tole gaaffii keenya isa dhumaa 13ffaarra jirra.
gaaffii kakuu haaraa keessaa inni immoo gaaffii 13ffaa. Iyesuus eessatti cuuphame? Gaaffiin keenya inni dhumaa inni 13ffaan Iyesuus eessatti cuuphame? A. Efraaxiisitti, B. Abbaayitti, C. Yordaanositti. Deebiin keenya inni sirriin C. Yordaanositti dha kan inni cuuphame. Tolikaa gooftaan koo isin haa eebbisu. 10 keessaa meeqa akka argattan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Bifuma kanaan immoo itti fufnee har'a akka 13ttidha kan nuti ilaallee. Sattaan immoo yoo Waaqayyo nu heeyyame kan jiraannu ta'e haga gaaffii 20, 30, 50, 100tti itti fufee isiniif dhiyeessuu nan danda'an isiniin jedha. Macaafa qulqulluu haa dubbifannu, itti jiraannu, habboomamnu. Dhaloonni baay'een abdii kutachaa jira dubbii sagalee Waaqayyoo irraa fagaatee. Walitti dhufeenyi keenya gooftaa wajjin haa cimsanuu isiniin jedha. Gooftaan koo isin haa eebbisu.